Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraa kan isiniif tamsa'u sagantaan keenya eegaleera. Haleellaa fi saamicha Afrikaa kibbaatti mudatee suuqiiwwan lammiilee Itoophiyaa 400 ol ta'uu saamamu. Oduu biraan qaamni nageenyaa naannoo Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa tumsuuf gara kaabaatti socho'u. Waamicha akka biyyaatti birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi gaafatamu kamiifuu deebii laachuudhaaf qophii Oromiyaan akka taatee fi hirmaachaas akka jirtu. Ambaasaadder Reedwaan Hussein dhimma Tigraay irratti ibsa kennanii UN dabalatee dhaabbilee kaanis akeekkachiisu. ጉዳዩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ dhimmi kun kanaan itti fufataanaan mootummaan dirqama biyya oolchuu ni qabaata. Kanaanis dhimma dhaabota tokko waliin hojjechuu irra deebiin ka ilaalu yoo ta'u, garii ammoo biyyaa baasuuf haala mijeessaa waan jiruuf Xilaa'uu yaamee du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafachuus qabna. Anzalaalam Taaddasaati. Obbo Girmaa Fiixaa waggoota 17 ta'aniif Afrikaa kibbaa bulchiinsa Zulu Naataal naannoo Darbaan keessa jiraataa jiru. Hojii daldalaa irratti bobba'anii hojjetu. Sababii hidhamuu pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuma hordofee haleellaa fi saamicha ka'een qabeenyi isaanii fi lammiilee Itoophiyaa 400 olii saamamuu himan. Obbo Girmaan qabeenyi isaanii gara birrii miliyoona 7 olitti tilmaamamu jalaa saamamuus BBCtti himaniiru. Haala oolmaa har'as gaafadheera. ዛሬ ትንሽ ረገብ ብለዋል። ሰሞኑን መጥፎ ነበር። በጣም በስጋት ነበረን። ጄቁምሲ ፊ ሳሚቺ ሀርጠ ወያየራ ባይኤ ሶዳቻ ቱሬ ሱቂን ኬኛ ሳመሜራ ከን ኬኛ ቆፈ ሚቲ ናኖ ኬኛ ጊዱ ገለገባ ሄዱን ሳመሜራ መጋለ ኬሳ አረቱ ሙለታ ሆጂን እንጅሩ ሶዳኔ መነ ኬሰ ዱከኔ ጅራ ሱቂን ለሚሌ ኢትዮጵያ ዲባ አፉሪ ኦል ሳመሜራ ከጉራቾታ አዲ ፊ ካኒስ ከሳመሜ ሄዱቱ ጅራ ከንኮዮ ትልማመሜ gara birrii miliyoona 7 haga 8 ta'utu saamame. Namootni saamichi guddaan irra ga'ee firootni fi hiriyootni jiru gaddarra jiru. Maal gochuu akka dandeenyu hin barre. Dhaabbileen gargaaran yoo jiraatanis waan beeknu hin jiru. Embasiin Itoophiyaas mootummaa biyyichaa waliin dubbachuun waan irraa eegamu gochaa jira. Mootummaan biyyichaa humna ittisaa galcheera. Ergasii xiqqoo ishee wayyaa'eera. Poolisii naannoof bilbilus humna isaan ol waan ta'eef ittisuu hin dandeenye. Amma humni ittisaa erga dhufee xiqqoo boqonneerra. አሁን መከላከያ ትንሽ ከገባ በኋላ ትንሽ አርፈናል። አፍሪካ ኪባት አምባሳደር ኢትዮጵያ ካንታን ሽፈራ ተከለ ብርሃን ሀልቺ ተዝገባ ጅራቹ ፊ ሞቱማ አፍሪካ ኪባ ወሊን ሶጀቻ ከጅራን ሂማኒሩ አሁን ከትላንት ጀምሮ እየተረጋጋን እየሄደ ከሌሳ ጀልቀቤ ተዝገባ ጅራ mootummaanis baay'inaan humna ittisaa bobbaaseera. Kanatti aansuun dafanii suuqii banuun haleellaa biraaf akka isaan hin saaxille of eeggannoo akka godhan jenne. Gama biraan walitti gurmaa'uun suuqii isaanii eeggachaa waan turanii fi bu'aas waan fideef isuma akka itti fufan jenneerra. Qaama mootummaa biyyichaa waliin hojjechaa jirra. Pireezidaant Siriil Ramaphosa dabalatee rakkoo nagaa tasgabbeessuuf xiyyeeffannoo guddaan hojii isaanii hojjechaa jiru. Rakkoon akkasii yeroo mudatu hawaasni keenya ofuma isaanii karaan itti wal deeggaran jira. Inni gurguddaan inshuraansiidhaan kan bakka bu'u ta'a. Kaan ammoo gaafa guutummaan hojiitti deebi'an karaa koree ijaaramee jiru kan waltumsan ta'a. የሚደጋገፉበት ስርዓት ይኖራል። በዛ አይነት መንገድ ነው የሚከናወነው። ሆከሪcha tasgabbeessuuf mootummaan Afrikaa kibbaa loltoota 25,000 bobbaasuuf karoorsuusaa ibseera. Hokkara ka'e kana gidduutti yoo xiqqaate namootni 117 yoo ajjeefaman namootni 2,000 ol ammoo to'annoo jala oolaniiru. Kan ittaanuun qaamni nageenya naannoo Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa tumsuuf gara kaabaatti bobba'eeraa jedhan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa. Lolli kaaba Itoophiyaatti ji'oota 8 oliif deemaa jiru mootummaan federaalaa gartokkeen dhukaasa dhaabuu labsuus humnootni TPLF injifannoon akka Maqalee galan himuun waraanatti fufaniiru. Tibbana waraanni kun naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay Allamaaxaa Koram Walqaayitii fi Xagadeetti gaggeeffamaa akka jiru gama TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraan himamaa jira. Kana hordofee naannoon Amaaraa naannoleen kaan gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee ture. Naannoon Oromiyaa kallattiin humna naannoo Amaaraa gargaaruu hin jedhin malee raayyaa ittisa biyyaaf gargaarsa akka godhaniif humna nageenya bobbaasuu isaaniiti. Obbo Geetaachoo Baalchaa waayila maatii olaanaatti kan himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo dhimma daangaa biyyaa irratti waan dhufe bira dhaabbachuudhaaf yeroo kamuu hirmaannaa gochaa jiru. Hirmaannaa isaaniis cimsanii itti fufu. Ammas waamicha akka biyyaatti birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi gaafatamu kamiifuu deebii laachuudhaaf qophii Oromiyaan akka taatee fi hirmaachaas akka jirtu kaasuun hin danda'ama. Kun yeroo jedhamu garuu daangaa naannoo tokkoo daangaa naannoo biraa eeguuf deeggaruuf akka miidiyaa irra oole sanatti tuulame humna raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf waamicha godhanii kamiinuu humna qabnuun qabeenya keenyaan
hirmaachuudhaaf qophee akka ta'an ibsuun hin danda'amu. Amma akkaataan miidiyaa hawaasummaa irratti illee namoonni illee kaasaa jiranii humni nageenyaa Oromiyaa gara sanatti kan imale humna nageenyaa naannoo Amaaraa deeggaruudhaani tarkaanfii fudhatamu sana deeggaruuf immoo raayyaa ittisa biyyaatiif humna ta'ee humna raayyaa ittisa biyyaa deeggaree nageenya biyyaa mirkaneessuudhaaf kan inni bobba'u kan inni deeggarus humna raayyaa ittisa biyyaatii wajjiniin kan inni bobba'u kanarraa kan hafee ergama biyyaati qabatee kan inni bobba'u jechuudha. Humni nageenyaa naannoo keenyaa bakka bobba'u kamittuu shororkeessitoota kana seeratti dhiyeessuuf olaantummaa seeraa darbu fudhachuuf mirkaneessuuf tarkaanfii fudhatamu deeggaruudhaaf kan inni bobba'u. Hanga ammaatti naannoo Oromiyaa irraa qaamni nageenyaa gara sanatti bobba'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha mootummaan akka biyyaatti godhamee fi nageenya biyyaa mirkaneessuuf gaafatamu kamiifuu deebii laachuudhaan humni naannoo nageenya mirkaneessuuf bobba'ee jira. Tarii amma kan namoonni kaasan miidiyaa naannoo Amaaraa irratti illee isin jettaniirtu jedhamee kaka'ee akka tumsaatti kan ilaalantu jira naannoowwan lamaan gidduu irratti lola deemaa jiru kanaan waa'ee keessumaa qabiyyee lafaatiin wal qabatu. Waraana naannoo gidduutti gaggeeffamu waraanni kamuu olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nageenya biyyaa mirkaneessuudhaa fi humni shororkeessaan kun seeratti dhiyaatee qabamuutu irra jiraata waan ta'eef kanaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf daangaa biyya keenya nagaa biyya bifa kamiinuu qaaxxee biyya alaatirraa biyyatti gaggeeffamus haa ta'u biyya keessatti qaaxxee gaggeeffamuuf tarkaanfii fudhachuuf humna bobbaasna malee daangaa naannoo tokkoof yookaan naannoo tokkoof tumsa goonuu kan tumsa naannoo tokkoof goonee hin qabnu. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan gidduun oduun gaggabaabaas isinitti hima. Miidiyaan onlaayinii Addis Standard dhaabbata maxxansaa jaakeen jalatti socho'u har'aa qabe yeroof hojii dhaabuu beekseera. Dhaabbatichi eeyyamni miidiyaa dhiyootti haaromsee abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatiin jala akka deebifames miidiyaa hawaasaa irratti barreesseera. Afrikaatti namoonni COVID-19 du'an harka 43 dabaluu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Dhaabbatichi biyyooti baay'ee hanqina oksijinii kutaa wal'aansaa addaa fi hakiimota addaa qabu jedheera. Dargaggoon Keeniyaa tokko ijoollee kudhanii ol ajjeesuu amane ijoo dubbii miidiyaalee biyyattii ta'eera. Reef ijoollee lamaan ajjeefamanii kaabatee bakka kosiin itti kuufamu magaalaa guddoo Naayiroobii cinatti argame. Lixa Awurooppaatti biyyoota Jarmanii fi Beeljiyeemfaatti balaa lolaatii yoo xiqqaate namoonni 43 du'an baay'een ammoo achi buuteen isaanii dhabameera. Pireezidaantiin Biraaziil Jaayir Bolsoonaaroo hinqirfuun itti jabaate jennaan hospitaala ciisan. Namni ganna 66 Bolsoonaaroon yaaliin mar'immaan danqamuutiinis akkasuma dhibamuu isaaniitu himame. Ka ittaanuutiin ministeerri deetaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen har'aa dhimma waqtaawaa irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis dhaabboti deeggarsa namoomaa fi miidiyaalee idila addunyaa dhimma dhukaasa dhaabuu wal qabatee qeeqaniiru. Erga mootummaan dhukaasa dhaabee bahee booda gama kaaniin dhukaasatu adeemsifamaa jira kan ijoolleen illee keessatti hirmaataa jiran jechuun miidiyaaleen fi dhaabbileen gurguddoon akka dhimma kana duubatti dhiisan qeeqanii jiru. mootummaan dhukaasa kan dhaabes ummataaf jecha akka ta'e himaniiru. መንግስት ተኩስ አቁሞ አካባቢውን ለቆ የወጣው ለህዝቡ እረፍት mootummaan dhukaasa dhaabee naannicha dhiisee kabahee ummataaf haara galfii nagaaf ammoo carraa kennuuf malee naannoo walitti bu'iinsaa geeddaruuf hin turre. Adeemsi kun ifattotoo mul'atu dhukaasa dhaabuu dhiisuun ummata boqochiisuu fi gargaarsa qaqqabsiisuu irratti dhiibbaa fida jechuun qaamoti dubbatan baay'ee ta'uu dhiisuun dhugumaan walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu barbaadamaa gaaffii jedhu mootummaan akka kaasu dirqisiiseera. Keessumaa qaamoleen deeggarsa namoomaa dhiyeessina jechuun gaafataa turan erga mootummaan achii bahee fi gaaffii isaaniif deebii kenneen asittis himannaa fi komii wal fakkaataa dhageessisuutti hufaniiru. መስተጓጎል አጠናክሮ የቀጠሉበት ሁኔታ ይታያል። Hawaasni idila addunyaa dhugumaan nagaa fi boqonnaan biyya Itoophiyaa keessa akka jiraatu barbaadu qocollaa qaama sakaaniin godhamu akka balaaleffatu mootummaan waamicha dhiyeessa. Kuni ta'uu baannaan garuu tarkaanfiin ni fudhatamaa jedhan ambaasaaddar Reedwaan Huseen. ጉዳዩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አገር የማዳን dhimmi kun kanaan itti fufataanaan mootummaan dirqama biyya oolchuu ni qabaata. Kanaanis dhimma dhaabota tokko tokko waliin hojjechuu irra deebiin ka ilaalu yoo ta'u garii ammoo biyyaa baasuuf haala mijeessaa waan jiruuf mootummoota gamtoomanis tahee qaamni Itoophiyaa nan gargaara jedhu kamiyyuu dhimma deeggarsa namoomaa ilaallatu qofa irratti socho'uu akka qabu ni beeksisa. ይገባው ለማሳሰብ ይወዳል።
Kan xumuraan ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuun himatame mana murtiidhaan balleesseera kan jedhame Xilaahuu Yaamii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafate. Himatamtootni sadeen ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaan himataman balleessaniiru erga jedhamanii har'a ayyaanni adabbii akka dhiyaatuuf mana murtiitti dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha har'aa waayila Habtaamuu Xibabuu bilbilaan dubbiseera. Galatoomii Zalaalama ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee namoota afur abbaan alangaa waliigalaa himata irratti banee ture keessaa namoonni sadi balleessaa jedhamuun isaanii ni yaadatama. Isaanis Xilaahuu Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo jechuudha. Guyyaa irraa kanas himatamtoonni sadan mana murtiitti dhiyaatanii turanii abbaan alangaa gama isaatiin yaada adabbii jiru barreeffama mana murtiitiif dhiyeessee ture. Abukaatoon ittisaa himatamtoota seeraa bakka bara 1996 ba'ee keewwata 82 muraa tokko jalatti kan eeruudhaan ture himatamtootaaf adabbiin akka salphatuuf kan isaan gaafatanii haa ta'u malee abbaan alangaa gama isaatiin himatamaa sadaffaatiif yoo ta'e malee akkaataa keeyyata kanaatiin himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaatiif adabbiin salphachuu hin qabu jechuudhaan kufaa akka ta'u mana murtichaa gaafatee jira. Keeyyanni kun kan jedhu yakkamaan tokko nama kanaan dura amala gaarii qabuu fi akkasumas immoo yakkicha kan raawwate itti yaadee osoo hin taane osoo itti yaadiin kan raawwate yoo ta'e manni murtii adabbii salphisuu fi akka qabu kan himudha. Xilaahuu Yaamii fi Kabbada Gammachuun kanaan dura namoota amala gaarii qabanii miti. Yakkichas itti yaadaniiti hojjetan waan ta'eef adabbii salphachuuf hin qabu jechuudhaan mana murtichaa gaafatee jira. Haaluma kanaan abbaan alangaa waliigalaa Xilaahuu Yaamii kan manni murtii ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa mirkaneesseera jedhe jechuudha. Himatamaa tokkoffaa kan ta'e du'aan akka adabamu abbaan alangaa waliigalaa gaafateeti kan jiru. Abbaan alangaa waliigalaa keessattuu Xilaahuu Yaamii kanaan dura nama amala gaarii hin qabne ta'uusaa mirkaneeffadheera jechuudhaan dhimmoota inni kaase keessaa inni tokko bara 2012 keessa galmeewwan lamaan himatamee ture. Inni tokko hanna shibootiin kan biraa immoo saamicha baajaajiitiin himan irratti banamee sababa weerara dhibee koronaa vaayirasiitiin himanni isaa gara mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin hafaa akka ture. Galmee isaa hanna shibootiin immoo mirga wabiitiin gadhiifamee akka ture kaasee jira. Haa ta'u malee abukaatoon himatamtootaa dhimma kana mormaniiti kan isaan jiranii iddoo galmeen kun murtee argatee yakkamaa ta'uunsaa hin mirkanoofnetti namni kun amala badaa qaba kanaan dura jedhanii yaaduun sirrii miti, mirga bilisa ta'anii ilaalamuusaa kan sarbudha jechuudhaan yaadni abbaan alangaa dhiyeesse kun kufaa akka ta'u kaasaniiti kan isaan jiran jechuudha. Himatamaa lammaffaa Kabbada Gammachuu ilaalchisee manni murtichaa kanaan dura murtee balleessummaa irratti muruun isaanii yaadatama. Innis immoo ajjechaa namaa adaasibaa yookaan immoo taraa gidiyyaa kan jedhamu jechuudha. Guyyaa irraa kanas abbaan alangaa akkaatuma yakki inni itti raawwate adabsiisuu danda'uun adabbiin madaalawaa ta'e akka irratti muramudha mana murtii kan gaafate. Gama biraatiin immoo abukaatoon ittisaa himatamtoota jechuudha. Kabbada Gammachuu ilaalchisee wayita dubbatanitti iddoo kanaan dura riikoordii hin qabnetti yookaan immoo riikoordii qabaatee ragaan kun hin dhiyaannetti amalli isaa duraanii badhaadhe yookaan immoo gaarii miti jechuun hin danda'amu jechuudhaan yaadni adabbii salphisu akka qabamuuf mana murtichaa gaafataniiru. Manni murtichaas yaada garee lamaanii erga dhaggeeffatee booda yaada isaanii qoratee murtee adabbii laachuudhaaf adoolessa 20 bara 2013tti beellama qabateera. Habtaamu gama shakkamtoota yookaan himatamtootaatiin waan isaan mana murtii keessatti yookaan dhaddacha irratti dubbatan ni jira har'a. Iyyan dhaddacha har'aa irratti himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilaahuu Yaamiidha kan inni dubbatee. Innis keessattuu yaadni adabbii salphisu kan gama abukaatoo ittisaa isaaniitiin dhiyaate kan isaan irratti hirmaatan osoo hin taane abukaatoon ittisaa isaanii qofti barreessanii kan dhiyeessan ta'uu isaaniitti kan isaan himanii. Kana malees immoo abukaatoo ittisaa isaanii wajjin dhaddacha irraa kan hafe mana sirreessatti wal arganii wal haasofsiisanii akka hin beeknes mana murtichaatti himaniiru. Kana malee immoo dhimmoonni kaasuu barbaadu yookaan dubbachuu barbaadu jiru jechuudhaan Xilaahuu Yaamii dubbateera. Haa ta'u malee abbootiin seeraa beellamni har'atti kan qabame yaada adabbii garee lamaanii dhaggeeffachuu fi dhimma kanarratti waan dubbattu yoo qabaatte malee carraa biraa siif hin laannu jechuudhaan dhorkaniiti kan isaan jiranii. Tole Habtaamuu Xibabuu gabaasa nu biraan geesseef guddaa galatoome. Atillee galatoomi Zalaalam. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf qopheessinee xumurreerra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaati. Qopheessituun sagantaa Firaa'ol Balaay horaa bula.